biiroo barnoota Oromiyaatiin qophaa'ee kan isiniif dhiyaatu barnoota hawaasaa kutaa 5ffaati. Akkam jirtu ijoollee nagaa keessanii kuni qophii ijoollummaa kooti. Qophii ijoollummaa koo torbee kanaatiin keessummaa nama guddaa gaazexeessaa buleessa tokko qabadhee isiniif dhiyaadhee tanan jira. Egaa nagaa sin gaafachuun dura immoo maalan isiniin jedhee jira waa sin beeksisee tanan jira jechuudha. Sababni isaa maalii fi kan jedhu immoo egaa qophii keenyarraa kan argattan ta'a jechuudha. Kanaaf hanga xumura qophii keenyatti nu waliin turaa isiniin jenna. Baga nagaan dhuftan. Baga nagaan ani kanan jedhu barnoota reediyoo qopheessaa turteeti. Anillee qopheessaan turre. Garuu yeroo ijoollummaa keenya nuti mana barnootatti barnoota raadiyoo baranneet egaa as geenye innis egaa muka jala gaaddisa jala teenye barnoota reediyoo barachaa guddanne jechuudha. Barnoota reediyoo kana immoo eenyuun nu barsiisaa ture kan jedhu immoo egaa garuma keessanitti deebisuufanii isaan eegale. Egaa amma yeroo ammaa kana qopheessitoota gara biraadha kan qopheessaa jiranii. Haa ta'uti garuu bara ati mana barumsaa turte anaatu qopheessaa ture. Anaa fi fakkaattuu tokkotu kun biiroo barnoota Oromiyaatiin qophaa'ee kan isinii dhiyaatu barnoota hawaasaa kutaa 7ffaati jennee kan barsiisaa turre nuyi. Kutaa 1 hamma kutaa 8tti barnoota garaagaraa qopheessinee qilleensarra oolchaa turre. Barnoota sadarkaa 1ffaa. Barsiisaa daree deggeru jedhamanii yaadaman mata dureewwan adda addaa kan kutaa keessatti yoo ijoolleen baratan isaan rakkisuu danda'u reediyoodhaan deggeramuu qabu jedhamee mata dureewwan filamaniitu isaaniin qopheessinee ittiin barsiisaa turre. Kutaa 1 irraa amma kutaa 8tti jechuudha. Egaa inni kun amma sirni barnootaa inni bara keenyaa sun jijjiiramee amma qopheessitoota gara biraadha kan qopheessaa jiru. Waggaa dheeraa dura qopheessaan ture. Daa'immanitti barnoota reediyoo maaliif kaasne kan jedhuun qophii keenya eegallee garuu eenyu isaanii jechaa jiru daa'immanii. Eenyu isaan kan jedhu immoo egaa daa'immanii walluu baraaka. Tole egaa ani gaazexeessaa Aagaa Fiqaaduu jedhama. Qopheessaa barnoota reediyoo waggaa dheeraa dura barnoota reediyoo hojjedheera. Gaazexeessaa reediyoo ta'ee immoo ergasii hojjedheera. Gaazexeessaa gaazexaa ta'ee riippoortara gaazexaa ta'ee riippoortara televezyiinii ta'ee waggaa dheeraa hojjedheera. Walumaa gala gara waggaa 38-39 hojii mootummaarra hojii miidiyaa wajjiniin barsiisummaadhaan jalqabee amma hojii gaazexeessummaarra jira. Egaa har'a duumatti ganaa isin deebisee tanani ijoollummaa keessan isin yaadachiisuudhaaf jedha. Maatti yaadadha bara ijoollummaa? Dirqama egaa maaliif muuxannoo keessan irraa daa'imman barachuu qabu waan ta'eef obbo Aagaan yeroo ijoollummaa isaanii tapha akkamiifaa taphachaa guddatanii maatii isaanii yoo hojii akkamiifaa gargaaraa turanii kan jedhu immoo daa'imman isinirraa muuxannoo keessan qooddachuu barbaadu waan ta'eef yaadachuun dirqama jechuudha har'a. Tole ani ijoollummaa kootti egaa namatu natti hima. Afaan ofiin beeku miti warratu nutti hima yookaan ollaan nutti hima yookaan firootan nutti hima. Ani ati garraamiidha jedhu. Garraamiidha mucaan kun nama amala qabeessa warra jedhaman keessaa daa'ima amala qabeessa ta'een guddadhe. Kanammoo kan godhe maali ani carra qabeessa guddina koo ijoollummaatti. Haati koo ijoollummaatti gaafa ji'a 5 irraa duuteetu akkootu na guddise. Ilma akkoon guddise. Ilma akkoo qananiidhaan guddadde. Akkoon immoo ijoollee guddisuutti muuxannoo bal'aa qabdi. Ijoollee baay'ee guddisteetti akkoon koo akka carraa. Kanaaf egaa naamusa jireenyaa naamusa daa'imman ittiin hawaasa keessa jiraachuun irra jiraatu waan baay'ee na gorsiiti galgala. Galgala qofa miti egaa galgalatti caala jechuudhaaf malee. Yeruma hunduma yeroo wajjin jiraannu hunduma akkas godhi waan akkasii koo gaarii miti hawaasa keessatti uummata keessatti kun safuudhaan safuu jechuun bare ulfina jechuudha kabajaa jechuudha. Kun safuudha hangafti safuudha jaarsi safuudha haatiif abbaan safuudha
namoonni dubartiin deessu safuudha jettee akkasittiin kabajamuu qabu jechuudha. kabajamuu warra qaban kan akkasitti hiriyoonni kan keessa kabaja argachuu qabu jettee akkasitti naamusaan na guddiste. Inna akkasittiin waan guddadheef naamusaan guddadhe garraamummaas qaba. Tapha akkamii fa'aa taphachaa turtarree? Egaa kun akkoo biratti miti ijoollee wajjin yeroo wal gadhiifnee yemmuu ijoollummaa achi gara loon tikaatti meedaatti dirreetti baanu lafa qorqorree maal goonee waan baay'ee korboo kana taphannaa korboo kana darbii darboo kana fa'aa wal dorgomnaa dhagaa gurguddaa kana fuuneetu hin darban eenyutu fageesse jedha. Falfala jedhama shimala kana muka kana qorree bareechinee akka eebootti. Qarasaa jechuudha. Qarasaa kana immoo furuursinee gama sana hin safarama eenyutu caale kan jedhu. Shunguluullee kan jedhu immoo jira. Shunguluulleen kun hidda muka gurguddaa. Bosona keessatti. Bosona keessatti immoo isas immoo sin taphan. Inni tokko asii achi darbataa namatti tola. Garuu egaa asirratti yemmuu shunguluullee kana taphattan hiddi sun achirraa cituu danda'a. Of eeggadhaa ijoollee akka keenya bara sanaatti yoo hin citaa ilkaanii cabuu dandeessu, adda baqaquu dandeessu, darbees immoo namni miidhamuu danda'a. Miidhaan qaamaa irra gahuu danda'a. Garuu isa gurguddaa isa furdaa isa cituu hin dandeenye isa gubbasitti hidhaa wannoon isaa hiddisaa furdaa ta'e isa filleeti isaan taphan asii inni guddaan tokko isa kana darbataa achi inni sun darbataa akkasittiin taphannee dabareedhaan walii gadhiisaa akkasitti taphannaa. Anaga amma kan ajaa'ibu tokkotu jira. Ijoollummaadhaa kaasnee ana qofaa miti ijoolleen daa'imman baay'een kana dabarsaniiru jedhee yaada. Dhagaa gurguddaa kana akka amma si'anaa kana aloolloo jedhamu kan akkasitti darbannee ittiin guddachaa ture. Tapha aloollootiin garuu dorgommiin biyya keenya keessa bal'inaan guddatee hin jiru. Akka gara ispoortii bara aadaa ispoortii aadaatiin. Ispoortii aadaatiin inni keenya. Eeboo kanaallee akkas baay'inaan hin jiru. Nu garuu akkasitti guddanne. Utaalchoo mirkus zillaa isa jedhamu kana fa'aa ijoollummaatti itti guddanne. Utaalchoo lafarra dheeressinee utaaluu kana fa'aa sararamee abalusi caale. Abaloon bakana waan akkasii kana. Ijoollummaatti isin taphachuu malee ispoortii ta'uusaan beektan. Ispoortii ta'uusaa maatti beeknareen tapha. Anasi caale jechuudhaaf egaa. Akkasitti kanaan guddanne. Waan baay'ee namatti tolu. Anumayyuu xiqqoo amma ijoollummaa kiyyan yaadachuu barbaade. Mee egaa tapha garaagaraa taphattanii guddattanii yeroo ijoollummaa immoo egaa maatii hojii garaagaraa gargaaruun jira waanuma humni ofii danda'e isin maatii keessan maal fa'aa hojjettanii gargaaraa turtan? Ani egaa maal fa'aa hojii akkoo gammachiisu hojjechuun natti tola. Maaliif akkoo bira wanta baay'eetu jira. Akkoon quuftee kan beektu. Aannantu jira. Aannan kana qabeetti kadhatu fuudhan yeroo dhugan egaa namatti tola. Nyaanni gosa adda addaatu jira. Waan rakkoo nyaataa hin jiru. Rakkoon nyaataa hin jiru. Akkoo isheen ilmaan isheetu ishee soorama isheen fe'anii geessuu fi ilmanii kennuu fi isa sana argadhe gaani isa sana macarashaa irratti guddadhe. Isheen ijoollee baay'ee guddisteetti warra keenya wasiilan koo adaadaawwan koo baay'ee guddisteetti dhuma irratti ana guddiste. Isa sana ganatu argatee dhuma irratti itti fayyadamaa ture. Egaa hojiin ani ishee gargaaru fakkeenyaaf amma yeroo isheen qoraan dhaqxu qoraan sana fa'aa wanna ishee baachisuu har'a kun hin jiru. Amma dibaa jedhama muka guddaa gudeelcha kana fa'aa baadhuu fi bishaan waraabee fiduu fi waan isheen godhe jette mana keessa hojii ajajamuu. Hiikoo jechuun hin jiru takka hojii kamiyyuu hojjedhu yoo isheen jette immoo hojjedha. Eebban argadha waan ta'eef eebbi akkoo nama guddisa nama fayyada hawaasa keessatti nama guddisa naamusa gaarii nama qabsiisa. Kanaaf isinillee eebba argattu waan ta'eef waan akkoon keessan maatiin keessan isin ajaje waan isaan hojjedhaa jedhan kan humna keessanii hojjechuu hin dagatinaa ijoollee. Dhugaadha gorsa baay'ee daa'immaniif kennitanii
Mee obbo Aagaanii gara mana barnootaatti akkamitti deemanii isaanumatu akkoo lakkii mana barumsaa nagalchee akka mana barumsaa galchan taasise moo akkoodhuma keessantu lakkii mucaa koo ati barachuu qabdeedhee gara mana barumsaa sin geesse? Egaa abbaan koo jira anatu mana isaaniin dhaqu malee abbaan koo jira isatu qotee haadha isaa qallaba akkoo koo. Fageenyaanis haa ta'u isatu to'annaa isaa jala jira guddinni koo haa ta'u gaafa umriin koo barnootaaf ga'u jaarra darbee gaafan 7 ga'u mana barumsaatti kan na geesse isa in barata geessi jettee isheenis itti na kennite mana barumsaa dhaqnee galmaa'ee mana barumsaa dhaqee akkasitti barnoota jalqabe. Kutaa barnoota fidala lakkaa'u qe'umatti hin fixe. Qeetti egaa barnoota qeesii jedhama bara keenya. Afaan Amaariffaatiin ture. Afaan Amaariffaatiin haahu haa huu hee hii haa hii hoo jedha. Deemaa isaa wajjin akkasitti qaban. Har'anni kun aabaa caadittiin bakka bu'eera. Amma barnooti kun sirri barnoota amma kutaa 5 irratti haa ta'u kutaa 1 irraa yaadadhu amma akka kanatti nuyi qe'ee keessatti barreessuu fi dubbisuu. Gaafa waggaa 5 jalqabeessa. Gaafa waggaa 6 sana xumureetaniin 7ffaa irratti immoo mana barnootaa idilee seenee jechuudha kutaa 1ffaa. Akka amma daa'imman mana barnoota keejii galanii qubee lakkaa'anii sana booda kutaa 1ffaa galan isin immoo naannoodhuma keessanitti qeetti bara keenyatti hin baradhe ishee. Fidala barachaa turtan jechuudha. Fidal jedhama. Egaa gaafa mana barumsaa seentanii barumsa eegaltanii isin barataa akkamii turtan? Ijoollummaatti barataa cimaadha. Barataa tokko amma jaatti barataa cimaadha. Sana booda xiqqoo qaqabbanaa dhufee immoo kutaa 10 hamma 12tti immoo baay'ee cime malee kutaa sadarkaa 1ffaa irratti baay'ee cimaadha. Waan warri keenya jedhan waan barsiisaan jedhan allafan buusu. Barumsa koo sirnaan nan hordofa hin hafu sababa malee takka hin hafu mana barumsaarra sababa malee hafee hin beeku. Hinafu inwaayyuu gaafa yoo dhibameefaa yookaan sababa humnaa oliitiin yoon hafifaanaan jedhan baay'ee na dhukkuba na dhiba nan cinqama maaliif achi wanta baay'ee jira barsiisotni fuuldura keenya dhaabatanii yeroo isaan nu barsiisan waa nutti himan ana natti tola baay'ee natti tola sababa malee hinafu isinis hin hafina sababa malee mana barnootaarra hin hafina ijoollee yaadadhaa ishee kana. Gorsa bareedaa egaa barataa cimaa turtan jalqabarraa gidduutti immoo xiqqoo jettanii turtanii sana booda immoo barataa cimaa turtanii jechuudha. Egaa barumsa xumurtaniin booda yuunivarsiitii kam seentanii moo kolleejii seentanii akkanumas immoo gosa barnootaa maal barattanii mee turtii keessan jidduu san jiru immoo nutti hima. Kolleejii kutaa 12ffaa ergan xumuree booda kolleejii barsiisota Kotobee Finfinnee jiru. Achittan barnoota isa jalqabaa kolleejii baradhe waggaa 2 achi ture waggaa 2 achi eebbifame barsiisummaa sanarratti otoo barsiisaa jiru immoo ammoo waggaa 2-3 ergan barsiisee booda immoo barsiisaa reediyoo immoo ta'e immoo deebi'ee. Ani duraan kaasne san jechuudha. Isa ati duraan kaafte san ani dhumaayyuu dibaabeen barsiistuu reediyoo turte moo jechuun fan ture ati barattuu ko turte. Barattuu keessanan ture sin dhaggeeffachaan guddadhe. Egaa achi barsiisaa reediyoo ta'ee immoo gara waggaa 12-13 akkas barsiiseen immoo gara hojii gaazexeessummaa gara OBN itti immoo dhufe kun amma iddoo kana waliin jirra dibaabee wajjiniin hojjechaa jirra. Dhugaadha amma gaazexeessaa cimaa gaazexeessaa buleessaa OBN dhagaa isinii mee barnoota raadiyoo kanarraa fagaachuun barbaanne anis yaadannoo hedduun achitti qaba waan ta'eef jechuudha. Mee yeroo barnoota raadiyoo barsiisaa turtanii wanti isin mudate fa'aa jiraala? Barsiisaa reediyoo yeroon ture egaa amala ijoolleeti. Barsiisota reediyoo ani reediyootiin barsiisa. Barsiisaan daree keessa dhaabatee immoo iyyuu classroom teacher yookaan immoo barsiisaa daree kan ta'ee actually achitti barattoota deeggaru jira.
barsiisaa tokkotu gaaf tokko biiroo egaa warra wal beeknudha magaalaan hin jiraadhu keessatti fiigee dhufee bakka nani hojii gara biraa hojjechaa jirutti nama maaliif na rakkiftanaan naa kenni qajeelcha barsiisaa jedhee qajeelcha barsiisaa kan maaliin jedhe qajeelcha barsiisaa inni waa rakkateera. Barsiisaa mee kaartaa Afrikaarraa argama biyya Itoophiyaa bartoota keessanitti argisiisa jedheera. Sinachi raadiyoodhaan akkas jettu barsiisan asitti immoo barattoota isaatti qabatamaan kitaabarraa silaa agarsiisuu qaba. Kitaabarraa iyyuu miti. Barsiisaan daree kaartaa Itoophiyaa eessa isheetti akka isheen argamtu guddiseetu handhuura gabbina barnootaa keessatti fakkii sana fideetu kaartaa sana barnootatti argisiisaa jenne barreessineerra nuyi qajeelcha barsiisaa qopheessineerra biiroo barnootaa. Biiroon barnootaa immoo kana wal qixxeessee manneen barnootaa hundaan hin geenye. Barsiisaan kun hin argan. Kanaaf qajeelcha barsiisaa reediyoo kana qabateetu daree keessa dhaabata. Waan barsiisaan reediyoo keessan dubbatu hin beeku waan inni ajaju. Barsiisaa barattoota keessanitti kaartaa Itoophiyaa argisiisi jedha. Bitaatti gale waan ittiin qophoofne qaba. Qajeelcha barsiisaa dursa argatee ittiin qophoofne. Yoo na kan callisa xiqqoo booda argitanii bartoota jenna. Hin argine nutoo nutaanuun qabani hin qopheeffadha akkuma namaatti duukaa haasa'u ijoolleen. Raadiyoo faan. Namtichi barsiisaan sun aaree bakka wannoon sun pereediin sun yommuu xumuramu reediyoo sana bakka inni hojjedhu beeka fiigaa dhufe maal taate nama maaluma si godhe kun barattoota kun akkasuma jechiisetu ijoolleen baay'ee jaalatu. Baay'ee jaalatu. Baay'ee immoo itti tola. Barnoota nuyi reediyoodhaan barsiifnu ijoolleen takka hin irraanfatan. Isa kana rakkoo egaa caasaan mootummaa waliin geensa irratti hanqinatti ture jechuudha. Bara sana rakkoo akkasii fa'itu tureera. Mudannoo akkasii qabdu. Mudannoo akkasiiti. Ambaa Tokko isa kaan immoo boodanti sedii. Yaa ta'u egaa mee muuxannoo keessan daa'immaniif qoodaa turtanii isin egaa ijoollummaarraa kaasee egaa bu'aa bahii jireenya garaagaraa keessa darbuudhaan amma sadarkaa kana geessanii jirtanii daa'immanii maal gorsitu daa'imman isinirraa maal barachuu qabu muuxannoo maal isinirraa yaa qooddatan. Daa'imman kan isaan gochuu qabani jalqaba kabajaa warraa kabajaa barsiisaa isaanii kabajaa hangafaa kabajaa ollaa kabajaa namaa kabajaa walii fi eeguu qabu. Inni kun bu'uura jireenya hawaasaa keessatti isa ijoodha. Kabajaan namaaf barbaachisaa. Jalqaba ofiif kabajaa kennaa. Ofii keessaniif kabajaa ofiif kennuun dirqama. Ittaansee hiriyoota keessaniif kabajaa kennaa. Inni kaan warri keessaniif kabajaa guddaa kennaa. Barsiisota keessaniif kabajaa kennaa. Ollaa keessaniif hangafoota keessaniif kabajaa kennaa. Barsiisaan safuudha. Barsiisaan barsiisaa keessanii abbaa keessanidha. Isaaf ulfina guddaatu isa barbaachisa. Isatu sammuu keessan gabbisee isatu isin guddisaa jira barnootaan. Tokko isa kana. Inni kaan barnoota keessanitti cimaa. Hojiin keessan barachuudha. Hojiin keessan barnoota keessan maddiitti immoo yeroo geessan warra keessan hojii gargaaruudha. Yeroo boqonnaa keessanii yeroo irraa hafaa argattan immoo warra keessan hojii gargaaruudha. Ajajamuudha. Sanbataaf dilbata qe'ee warra keessanii yeroo teessan yeroo barnootaa booda immoo sa'aatii 10 sa'aatii 11 booda immoo yeroo mana barnootaa irra dhuftan haadha keessan abbaa keessan hojii gargaaruun dirqama. Warra keessaniif kabajaa kennuun ajajamuun anoo kanan hojjedhu warri jedhantu jiru amma ijoollee keessa. Ani kanan barbaadu ani kanan nyaadhu isa kanan uffadhu warri jedhantu jiru. Hiiko akkas hin jedhiidhaa. Kabajaa kennaa ilaaf ilaameedhaan warra keessan wajjiniin mari'adhaa. Barsiisaan keessan immoo waan inni godhaa isiniin jedhe raawwadhaa. Waan inni hin godhiinaa jedhe immoo hin raawwatinaa. Isa kana akeekkadhaa ijoolle. Naamusa kabajaa namaaf kennaati
barnoota keessaniin guddachuutu isinirra jiraata. Tolee, tole jedha akka. Mee isin ijoollummaa keessanitti maal ta'uuf hawwaa turtan? Waanuma hawwita san argattanii? Inni kun ani barsiisaan ta'a jedhee yaadne akka carraa egaa irra bu'ee barsiisummaan ogummaa bareedaa, ogummaa kabajamaa, ogummaa jaallatamaa argadhe boodarra. Garuu ani daldalaa ta'uun barbaadan ture. Maaliif namicha daldalaa tokkotu ture ollaa keenya. Suuqii qaba. Birrii baay'ee kash godheetu yeroo inni lakkaa'ee ijoollee isaaf kennu yeroo hiriyoota koof ijoollee isaaf anaafuu shonkoraa yeroo inni naa bitu argeera. Anis daldalaa ta'uun qaba akkasaa jechaa ture beektaa. Birrii lakkaa'uuf jechuudha. Haa ta'uutii garuu birrii lakkaa'uu konoollee mindaadhaan jiraachaan jira rakkoon qabu. Haa ta'uutii garuu hamma danda'ametti barataan yookaan daa'imni fedhii isaa sana yoo barate gaariidha. Sirni barnootaa fi haalli bara nuyi itti guddanne sun egaa fedhii daa'imaa duukaa baay'inaan badaa wanta deemamu miti. Haa ta'uutii garuu gara fuula duraatti amma fakkeenyaaf warri daa'ima qaban fedhii daa'imaa sanaa jalqaba qorachuu turreeraata. Daa'imni sun maal barbaada? Waan teeknika kana waan ammayyaa kana sammuunsaa gara sanatti barbaadamoo kubbaa miilaa ispoortii kana barbaadamoo akadaamiidha moo akadaamii keessaa immoo isa kami wannoo saayinsii kanadha moo sooshaal saayinsii kanadha moo naachuraal saayinsiidha kan jedhu kana maatii fi barsiisotatu qoratee kallattii isaaf ta'u sana qaranii kallattii isa inni bahuun danda'a jedhame sanaan achirraan gaggeessuudha ijoollee. Isa kan akkasitti yoo dandeettii isaaniitiin yoo ta'eeti gaariidha. Fedhii fi dandeettii. Asirratti maatiin tokko tokkos fedhii daa'immanii dhageeffachuu hubachuu osoo hin ta'in mucaan kiyya dooktara ta'uu qaba, mucaan kiyya barsiisaa ta'uu qaba jedhanii daa'imman fedhii isaanii malee gara fedhii ofiitti luuccessuu yookiin immoo daangessuutu jira waan ta'eef maatii daa'immanii asirratti maal nu gorsitu siin? Amma biyya keenya keessatti maal inni beektaa? Dooktarummaa jechuun sadarkaan isaa sadarkaalee barnootaa biyya keenya isaa ta'u akka addunyaattis jiran keessa isa olaanaadha. Tokko kanaaf filatama. Lammata immoo dooktora namni jedhamu mana yaalaa keessatti nama du'a jala gahe nama dhibamee ciisu wal'aananii warra fayyisantu isaani waan ta'eefiti hojii bareedaa hojii namni ittiin fayyu hojii namni ittiin dhidhiibamee wal'aanamee fayyu kana namni baay'een hin jaalata. Isa kana waan ta'eefiti namoonni baay'een akkasitti mucaan koo dooktora ta'a mucaan koo injinara ta'a jedhanii akkasitti filatu. Haa ta'uti garuu dooktorummaa sana akkasuma injinara ta'ee namni karaa hojjetee rakkoo uummataa furu hin jira. Barsiisaa ta'ee kan nama biyya bulchu kan qaree iddoodhaan gahu hin jira barsiisaan. Ogummaan kamiyyuu faayidaa guddaa qaba iddoo iddoo isaatti. Kanaaf wanti guddaan maa inni fedhiin daa'ima sanaa fi dandeettiin daa'ima sanaa maalinni kan jedhu isa sana dura adda baafatanii kallattii sanaan daa'ima ofii qaranii ittiin baasuutu wayya malee akkuma fedhii isaa akkuma abaluu mucaan kos dooktara ta'uu qaba yookaan immoo injinara ta'uu qaba jedhanii ofii murteessuu miti. Dandeettiin isaa fi fedhiin isaa maayin kan jedhu sanarratti hundaa'utu gaariidha yaada jedhu qaba maatii. Egaa maatii gorsa bareedaa nu gorsitanii jirtu. Ijoollee qulqullummaa keessan eeggadhaa. Qulqullummaan waan guddaadha. Jireenya hawaasaa keessatti qulqullummaan kaalsii keessan, kophee keessan, uffata keessan, qaama keessan, harka keessan, fuula keessan keessumaa immoo ganama yemmuu kaatanii ciree nyaattanii namatti dabalamtan barattootatti dabalamtan mana barumsaa deemtan ilkaan keessan dirqama miicadhaa saamunaa ilkaaniitiin yookaan immoo rigaa warra baadiyyaadhaa rigaa ulumaayii rigaa mukarraa tottolfamu baay'eetu jira kan urgaa'u afaan namaa kan urgeessu isaan afaan keessan qulqulleeffadhaatii wayyaa keessan qulqullinaan eeggadhaatii bareedaatii filadhaatii qulqullaa'aatii jiraadhaa barnooti keessanillee yeroo sana sinii mijataa
yaada jedhu gorsa. Sirriidha. Waa'ee qulqullina dhuunfaa isaaniiti egaa gorsa laattanii fi barattoonnis egaa mana barnootatti ni barattu mitiiree qulqullina dhuunfaa keessan akkamitti akka eeggachuu qabdan egaa gorsa isaaniis immoo hojiirraa akka hojjetan ni abdanna jechuudha. Egaa ijoollee har'aa gaazexeessaa buleessaa nama muuxannoo fi muudannoo hedduu qaban obbo Aagaa Fiqaaduu egaa qophii ijoollummaatiin keessummaa isinii taasisee isiniif dhiyeessee tanan jira. Isinis egaa isaanirraa waa hedduu akka barattan shakkii tokko hin qabnu. Egaa nutis qophii ijoollummaa koo torbee kanaaf jennee xumurree jirra. Torban immoo nama biraa qabannee egaa walitti deebinutti torban gaarii isiniin.